Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuuldurroon amantii biroos jirtu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa osoo kutaa fi amantiin isiniin qoodeen isiniin jedha. Akkasumallee warroonni chaanala kiyyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii kiyyaa ta'an isiniin jedha. Maatii Oromoo First ta'aa nutti dabalamaan isiniin jedha. Akkasumallee warroonni na jajjabeessitaniitiin si cinaa jirraa jabaadhu. Haaluma kanaan itti fufii warroonni naan jettan baay'ee tokko naaf galatoomaan isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Wallaahi galatoomaan isiniin jedha waan jedhuun qabu jabaadhu abdiin kutatanii haaluma kanaan itti fufii warri jettanii koomintii babbareedduu naaf barreessitan baay'ee naaf galatoomaa obboleeyyan kiyyaan isiniin jedha. Egaa har'a wanni dubbachuu dhufime waa'ee koomintii wayiiti. Koomintii wayii wajjin dubbisnaa. Isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Koomentichi maal jedha? Wallaahi madaamii koo yaadaa jira. Ol galee gadi bahee kophaa koo boo'aa bichaa kophaa koo bichaa jettee dhugaa dubbachuu fi wallaahi yeroo baay'ee jechuudha. Ilmi namaa kuni wal keessaa kan nama miidhanis jiranii isaan gaariinis jiru isiniin jedha wallaahi. Amma kan buleettii teenya tana yaw haalaa fi amala isiitiif isiin sunis kan isii jaalatte isiin kunis kan isiif boottu jechuudha. Mucattiin tuni maal taatee hojjettanii abbaan manaa mana isii hojjettuu sanii abbaan manaa qaalitti isii jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee maqaa isaanii wawwaamuun kun ka sagalee kiyya ba'u jira gara alaatitti isinii galaani qaalitti jechuun yoo warri jimma qaalitti itti fayyadamu waan ta'e isinii gala jedheetiin yaada. Abbaa manaa qaalitti isiittu irratti kan biraa fuuchuuf wal dhabanii isiidhaan isiin ijoollee fudhattee gara maatii ofii deemtee jechuudha. Isinii galee qaalittiin isii mucayyoon kun immoo mana taftee kafiilli isiin namicha waan ta'eef isii hojii deemuu hin dandeenye achi jirti. Inni immoo kan biraa torbee sanitti kan biraa fuudhuu edda waan ta'eef isiin sun ishee haaraa amma inni fuudhu saniif hojjetti jechuudha akka koontiraan isii dhumu. Innaa isheen kun isii biraa hafuu hin barbaanne. Akkasiin natti himtetti boo'eetiniin isii illee natti maramtee boottee biraa hafuu dadhabee garuu maal godharee. Amma inni torbee kana keessa hin fuudhaa. Agasii obboleettii isaa wajjin mana keessa jira. Akkanatti baay'ee tokko na jaalatti akka ilmoo isiititti. Kan isii jaaladhurra isii akka ilmoo ofiititti na jaalattutu na gubee na boochisaa jettee wallaahi jechuudha. Isaan ati nama gaarii taate taana. Hagamuu dalagaa yoo baay'ate. Ati amala kee tolte taanaan. Hojii hojjettu amanamummaan hojjette taanaan. Akhlaaqa kee tolte taanaan. Kabaja qabaatte taanaan. Wallaahi isaan si cinqan si jaalatan jechuudha. Isinii galee si jaalatan. Garuu haguma barbaadde hojii tolchee dalagi. Ati amala yoo hin qabaanne akhlaaqa yoo hin qabaanne walii galtee akkas amala tabasaaca'uu maamaa kana yoo qabaattee hin jette si jaalatan jechuudha. Si galee hagamuu dalagaa tolchitee hojjette ati amala qabaachuu baatte taanaan si jaalatan. Baay'inaan isaan harka caala dalagaa kee caala amala kee fedhanii jechuudha. Isinii galee gaafa ati dalagaa kee ofitti amanamummaan hojjettee bakka isaan kabajjee dalagaa kee beeytee ajaja isaanii odoo hin eegin dalagaa kee dalaydee isinii galee gaafa isaan si jaalatan waa hunda isaanii mana isaanii dalagaa kee amanamummaan sirratti dhiisan jechuudha. Akka amanamummaan sirratti dhiisan akka hojjettu beekan akka dalagaa san tagbaarii hojjettu beekan akka ofii keetii beeytee hojjettu beekan gaafa san amanamummaan sirratti dhiisan jechuudha. Yookaanoo maal hojjette har'a maal hojjette maaliif kanan hojjetin kan akkamitti hojjette kan akkamitti hojjetin si jala deemanii jechuudha. Si jala deemti jechuudha. Qaallettattiin si jala deemti jechuudha. Gaafa san atis isii walii galuu hin dandeessu. Bakka ati bareechitee yoo dalaydu ati amala hin qabaatin dalagaa ati dalaydu san hin shakkiti. Yookaan seeraan hin dalaydu waan jedhu san hin shakkiti. Si galee amala kee kana ilaalti jechuudha. Du'atu seera keetu ka dalaydu taate hin shakkitu waan mandalayne itti fakkaata.
Garuu gaafata amala kee qabaatteetiin hin jette waa hunda isaa amanamummaa sirratti dhiisan jechuudha. Akkasuma atillee amanamummaa keetiin waa hunda hojjette ka dandeettu hojjette ka dadhabde suuta yoo hojjette sin cinqanii jechuudha. Nama gaarii taanaan isaan sun manni sun mana gaarii taanaan jechuudha. Innaa kanaafi obboleeyyan kiyyaa yeroo baay'ee maaliif jennaan isaan amma fakkeenyaaf nama amala isaa jaalatan tokko sini galee nama amala isaa jaalatan tokko baqaati kaayyoo keetiif karoora yeroo dheeraa yoo qabaatte dalagachuu yeroo karoora yeroo dheeraa yoo qabaatteetiin hin jette jechuudha. Galaatiniin boqonnaa fudhattee maatii kee laalaa akka deebitee isaan birateettu barbaadan si galee kana yoo ta'an isaan kanaaf yoo si barbaadan yookaan dalagaa keessan ati nama hundaa ol dalaydee yookaan sarratanyaan haga kee dalaydu dhabamtee odoo hin taane si galee amala kee jaalatan jechuudha. Alaaf amala kee jaalatanii bakka nafa si godhatanii ufitti si fudhatanii bakka si amananii jechuudha. Si galee waa hunda caalaa amanamummaa caalaa mire gaafa si amanan waa hunda sirratti dhiisanii jechuudha. Akka bakka akka hojii keetii bakka seeraan hin hojjettanii waa hunda amanamummaan keessa isaanii irraftii qabaa jechuudha. Si galee innaa gaafa san immoo bakka akkati deemaa yoo deemullee barbaadde yoo deebuu barbaadde akkati isaan biratti deebitu barbaadanii jechuudha. Si galee kanaaf immoo amala kee jaalatanii bakka akhlaaqa kee jaalatanii si amananii gaafa jedhan keessa isaanii mana isaaniitiif dalagaa isaaniitiif ijoollee isaaniitiif ati amanamtuu gaafa taate si jaalatan nama biraa hin barbaadan jechuudha. Ati fedhii dalaguu qabaannaan akka isaan bira dalagattu barbaadanii jechuudha. Kanaaf ofitti amanamummaa qabaattanii waan hojjettan seeraan tagbaariin kaamera jira kaameraan hin jiru odoon taane waan hojjettan san akkuma isaan biratti hojjettan san isaan duuballee yoo hojjettan haga dandeettaniin gaafa san isin amananii keessa isaanii bayan irraftii qabanii si shakkanii mana si dhiisanii gurdeeman si shakkanii daa'ima isaanii bira yoo si dhiisanii deeman si shakkanii bakka si amananii jechuudha. Sini galee kanaaf yeroo baay'ee amala tolaa haala tolaa akhlaaqa tolaa hojii keessan seeraan hojjedhaa isaan biraa fi isaan duuba gara gochuu doonteen haga dandeettanii yoo akkasitti hojjettan isaan illee maaliif kana geessin maaliif kan hojjetteef fixin jedhanii sin cinqan. Sini galee waanuma hojjetamuu qabu wayiitu yoo odoon hojjetin dhiisteetin yookaan waan kana hojjennu isaan sin jiran amala yaadaan ibsitee fi akkanaa bi waan akkanaa hojjedhee kanaaf hojjechuu hin dandeenye kana yeroo akkana hojjedhu itti bakka hin dubbatanii jechuudha. Yoo ati immoo taphasaacaatee kan hojjedhee akkasii kan ammoo hojjedhuu hin danda'u akkasii maali amala akkasii odoon ta'e suutaan jechuudha. Ishiin hojjedhaa waan akkanaati kanaaf hin hojjetin yeroo akkanaa hojjedhu itti bakka gizee barbaaddisiin jedhan wallee gizee barbaadde keeffichisiin jetti bakka mana kee jaalatti hundi taana bakka fere kee gizee barbaaddu hojjedhu siin jetti garuu waan akkanaa kana godhi yoo siin jettu magarii seetan gizee barbaaddu hojjedhu siin jedhan bakka ana akkasii obboleeyyan kiyya kanaafu yoo nu amala itti tolle isaanillee amala nutti tolan wallee dalagaa dalaydu san caalaa amala yoo itti tolte amala sitti tolanii jechuudha. Atuu dalagaa birrii keetiifuu dalaydaami akkasuma amala keellee immoo itti toluu qabda jechuudha. Isaan bituuf. Isin galee kanaaf yeroo baay'ee amala tolaa hagamuu yoo dadhabdaniitiin jettan dhugaadha dalagaa nama dadhabsiisaa nama aarsaa yeroo sanitti isin ufuma tasgabbeessitanii miira tasgabbiitiin jechuudha. Miira aarii keessa galuu doonteen tasgabbooftaniitumaan waan jedhan inshaallah jettanii yoo isin amalatti toltanii akhlaaqa gaarii deebii gaarii deebiftaniif isaanillee isinirraa taragaaggaa yoo duraayyuu amala qabaatan isinirraa tasgabbaayaa bakka amala keessan barachaa ofitti isin fudhataa deema jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyyaa obsa barbaachisaa biyyi namaa hunda keessatti gaafa obsa qabaatte achuma keessa amalallee horachaa deemtaa. Akkasuma keessa namnillee akkas jaalatu namnillee akkasiif beeku dadhabbii keellee ati nama aaru nama lolu nama akkas ta'uu taate dadhabbii keetu siin beekan tasgabbuuftee yoo ati amansiifte waa hundaa siif beekanii jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya akkasii rakkanan jechuu dhufe isaan hundi badaa miti hundi gaarii miti. Mannaan isinillee amala keessan tola amala keessan tolfadhaa. Aga viidiyoo biraatti walitti